Kayo jalani yonang gurgure, kayo jalani yonang gurgure. Ignisani akagalana na yatu, lafesani ufatae na itu. Kapso sabara yoniragore. Kayo jalani yonang gurgure, kayo jalani yonang gurgure. Ignisani akagalana na nyatu, lafesani ngofatae na itu. Raju Nidhi Oromo Vyana Oji Kapsora ini batina, Oji Kapsora ini batina. Samni dirare jiruda tabe, Garbumma dinan duddisa jabe, Garbumma dinan duddisa jabe. Taesi boya ilma sayame, lafai dargu ijisa jame, lafai dargu ijisa jame. Kapso sabara yoniragore, kayo jalani yonang gurgure, kayo jalani yonang gurgure. Ignisani akagalana na nyatu, lafesani ufatae na itu. Lafingo tota kapso malate, Iga jalani ke satu tate, Iga jalani. Daawwattoota walabummaa News Network kan daawwachaa jirtan kun qophii keenya haala yeroof seenaa gootota Oromooti. Har'a dhimma haala yeroo ilaalchisee keessummaa jabaaf kabajamaa tokko qabannee dhiyaannee jirra. Isaanis Dir Bayyaan Asoobaati. Dr. Bayyaan Asoobaa akkuma beekamu hayyuu seeraati. Hoggana adda bilisummaa Oromoo duraaniiti. Amma immoo mirga dhala namaa keessatti dhimma advokaatii irratti hojjetu. Egaa Dr. Bayyaan Asoobaa wajjin ol barsiisuun isin nun barbaachisu waan ta'eef kallattiidhumaan gara gaaffii keenyaatti dhumna. Dr. Bayyaan Asoobaa yeroo keessan qaalii wareegdanii waamicha keenya dhageessanii dhufuu keessanii fi galanni keessan bilisummaadha jenna. Galatoomi Bileeskoo Gammachiis walabummaa News Networkis waan na afeereef baay'een gammadaa galatoomaan ja'a baga nagaan jiraattan. Tole hedduu galatoomaa egaa gaafa isaanii yaada kana fudhachuuf jedhan immoo gaafa kufuuf jedhan malee fudhatanii gaafa isaan kufan immoo silayyuu kufaniiru gaa namni isaanii dhaga'u hin jiru kun dubbii tokko. Gartee kufaatii bareechuudhaaf malee waan biraatiif miti dhugaadha. Isaan jiraachisuuf. Dhugaadha. Dhugaadha.
akkuma isin jettanii gaafii abbayyaan nagaafatti gaafii abbayyaa don dubbataniin bira kutee teenyaatuma dursee toletti fufaa gaafii abbayyaa kana karaa nagaatiin furachuu danda'u. Gaafiin abbayyaa amma sadarkaa waldhabbii guddaatti deemaa jira. Gaafiin kun maali? Keessattuu gaafiin bishaan kanarratti Sudaanii fi Egypt Misra qaban gaafii jireenyaati. Gaafii jireenyaati. Misraaf gaafii jireenyaati. Sudaaniifis akkasuma. Itoophiyaaf ammoo gaafii dinagdeeti. Gaafii guddinaati. Gaafii qabeenya ofirratti mirga qabaachuuti. Gaafiilee kana lamaan walitti araarsuun dirqama. Akka yaada kiyyatti hamma mootummaan ummanni filate Itoophiyaa keessatti hin dhaabbatinitti gaafii kanaa keessummeessuu waan danda'an natti hin fakkaatu. Akka amma deemaa jirutti warri Itoophiyaa bulchus hin dhaaddatu odoo dantaa biyyoota akka Misraa fi Sudaan kan bishaan kun isaaniif gaafii jireenyaa ta'e wajjin odoo waliigaltee hin godhin bishaan kana wanni san guutuu fi bishaan kana ugguruu fi guutuu murtuma gara tokkootti deemuu akka barbaadan mul'ataa jira. Akka reefu jetti dantaan tun lamaan araaramuu qaban. Warri Misraatis bishaan isaaniif jireenya isaatti murteessaa ta'e argachuun gaafii haqaati. Biyyi Itoophiyaatis, impaayera Itoophiyaatis bishaan kun qabeenya biyya san keessaa maddu itti fayyadamuu mirga qaban. Odoo ammoo gaafii jireenyaa warra akka Misraa fi Sudaan hin gaaga'in jechuudha. Kun akkaataa itti bishaan kun dhimma itti bahamu irratti waliigalteen ummatootaa fi biyyoota bishaan kanarraa dantaa qabu barbaachisaadha jechuudha. Yoo waliigaltee kanarraan gahamin nagaan furachuu hin dandeenye jechuudha. Yoo nagaan hin furamin dubbiin kun gara lolaa akka geessu maa shakkiin qabu. Akka mul'atutti Egypt mootummaan Itoophiyaa fedhii isaanii ilaalcha keessa galchee akkaataa bishaan abbayyaa kun daamiin sun Renaissance Dam jedhamu sun itti dhimma bahamu itti bulu isaanii wajjin maratee gochuu akka hin barbaanne amananii duula dippiloomaasii guddaa godhanii itti milkaa'aa jiru. Itoophiyaan gama kanaan dippiloomaasiin kophaa haftee jirti. Kophaa hambisan Egyptoon. Maaliif kun ta'e dadhabina mootummaa amma jiru kana incompetence. Tokkoffaa biyyoota kanaa wajjin waan kanarratti hojjechuu irratti fedhiin agarsiifne waan fi barbaadanuu addunyaa biratti illee himatanii amansiifatanii godhachuu irratti dadhabina guddaa jira. I think nama seenaa impaayera Itoophiyaa dippiloomaasii impaayera Itoophiyaa qoratuuf beekuuf mootummaan dadhabaan akka Abiyyi hogganu karaa hedduullee jira ammas karaa dippiloomaasiin akka argameen beeku. Incompetent. So qopheessan misroonni gargaarsa argachuudhaaf dubbii jireenya keenyaatii nu hubadhaa jechuudhaaf Itoophiyaatti marsanii Itoophiyaa qopheessaa jiran. Jibuutii xiqqoolee hin hafne hoggaa pirezidantiin Misraa dhufee akka isaan hubatan hojii dippiloomaasii irratti hojjetu. Keeniyaa fa'aa wajjin wal hubannoo waraana hamma gahutti godhatan. Yugaandaa fa'aa wajjin. Impaayerri Itoophiyaa mootummaan Itoophiyaa akka ammatti qophatee hin beeku. Jalqabara Sudaan Itoophiyaa gama gargaaruu turte, hubachuu turte biyya kanarratti guutuutti garagaltee Misraa wajji dhaabbatte. Inuu leenjii waraanaa tarii yoo Itoophiyaa dhoonye akkamitti lullaa kajuu hunda hamma wajjin godhutti joint military operation hanga godhutti gahan jechuudha. Even biyyi Arabaa takka ta Abiyyi forii laatu suni Emirates isaan Arab League akka jirutti itti garagale. Qophiin kun hundinuu
qophii lama tokko dippiloomaatikaali karaa hariiroo alaatiin Itoophiyaa dhiibbaa guddaa godhaa jiru. Yoo karaa nagayaatiinis dubbiin kun furamuu hanqate lolaafis akka agarrutti Misra, Sudaan qophii guddaa godhaa jiran jechuudha. Akka amma deemutti lolli waan hin oolle fakkaata. Yoo Itoophiyaan akeeka ishii geeddarte malee. Itoophiyaan unilateraalli ufumaaf kaatee bishaan sanatti naan murteessa gaafa jette akkana yaadutti warri Misraa taa'ee ilaalu Sudaan teessee ilaaltu gara lolaatti geessaa jechuudha. Walii galatti kisaaraan hooggansa Abiy karaa hedduun mul'ataa jira. Oromoo ganuun kisaaraa guddaa. Karaa hundaan nama laaluuf har'a laalu Senaatar Kuns akka jedhe ijoolleen Oromoo Senaatar Ameerikaa beekamaantu akka jedhe ijoolleen Oromoo duutee dhiiga dhangalaaftee Abiy aangorra fidde. Har'a gariin mala dhabanii qabsoo hidhannootti bobba'anii jiranii jedhe. Gariin mana hidhaa jira. Namni Oromoo akkatti gane kisaaraa siyaasaa guddaadha. Abiy yoo humna Amaaraa qabate Oromoo waan balleessu fakkaata. Hin ta'u sunis kisaaraadha. Humna Amaaraatiif of course some Oromoo opportunists Oromoo garaa ofiitiif deeman irra dhaabbatan ni jiran. Oromoon bal'aan maalummaa ofiitiin boonu mirga ummata ofiitiif dhaabbatu immoo Abiyyitti garagalee jira. Sunis kisaaraa. Abiy san qofaa miti politikaa addunyaatti illee kisaaraa jira jechuudha. Mootummaan akkanaa yoo gartee jechisaatiin maal jedhan mootummaa torbaan tokko hafeefi jechuudha. Mootummaan biyya keessa deeggarsa hin qabne alaammoo waan adda addaatiin ifamee jiru mootummaa at least egeree yeroo dheeraa hin qabnee mul'ata. Gabaabaatti furuu danda'u hin danda'amu jechuun hin danda'amu. Nagayaan furuun hin danda'amu jechuun hin danda'amu. Garuu haalli jiru kan nagayaan furuun fakkaataa hin fakkaatu. Akkuma reefu ati jette hoggaa dhumarratti dhiyaatee dubbii furuu miti ka ta'u gaafa gartee dhiibbaan karaa hundaan dhufe Itoophiyaan amma nagayaan teessee dantaa gara hundaa laaltee waliigaltee irra gahuu miti. Gaafa rukutamuu jala geesse akka humnoonni lolan kun barbaadanitti harka laattee kennuuf deemte jechuudha. So waliigalatti impaayera Itoophiyaa keessaahis alaahis jeequmsi takkaa isa mudatee hin beekne mudataa jira. Impaayera kana keessaahis qarooma keessaa itti bahu hooggana qarooma qabu jeequmsa kana keessaa baasee nagaa keessaa buusee qixxuma keessatti fidee rakkoo kana keessaa baasu hin mul'atu hin qabu. Akkana fakkaata obboleessi haalli jiru kun. Tole hedduu galatoomaa gaa akkuma isin jettanii kunoo addunyaan dugdatti galagalchattee jirti biyyooti ollaatti marsanii jiru keessa ishee keessatti uummata ishee jinnaa kan qabdu mootummaan PP jedhan kuni namni uummata isaa jinnaa gaa qabu tokko waan alarraatti dhufu jabaatee waliin loluu mala. Waa'ee magaalaan Abbayyaa kana uummatooti baay'een itti gammadaan jiran. Amma uummanni Oromoo warqee biyya isaa keessaa baa ture buna biyya isaa keessaa baa ture biyya isaa hin ijaarre. Bishaan kun iyyuu bor yoo humna ta'e biyya isaa ijaara jedhee yaadaan jiru baay'ee rakkisaadha jechuuf hin jedhame. Gaaffii lamatuun naafe gara dhumaarra jirra. Dhiyeenya kana Dooktor Abiyyiin Itoophiyaan saba malee sabaalee miti sabaaf sablammii miti jedhe. Itoophiyaan saba tokkoo jedhe. Duuba ergi Itoophiyaan saba tokko taate maaliif itti guuza alaa kadhatanii akkuma sila dubbanne uummata isaaniitti duularree Tigraayitti duulanii Oromiyaatti duulan uummata humna alaa kadhatanii. Ammoo biyyi tokkittiin afaan tokko saba tokko amantii tokko qabdu addunyaa kanarra jirti Dooktor Bayyaamee kana naa jedhaa. Hedduu nam kooflee gaafanii waan Abiyyee san dhaga'ee Itoophiyaan saba tokko gaafa jedhanii nam kooflee maal isinitti fakkaate Itoophiyaan saba tokko gaa jedhan. Sabni tokko sun Amaara jechuudha saba Amaaraa jechuudha. Itoophiyaan isaa waan ta'aniif nun lakkaayan Oromoon lakkaayan Tigreen lakkaayan akka Itoophiyaatti dhugaan jirtu kana irraa baqachuun namarra hin jiru malee
Itoophiyaan biyya saba danuu akka taate heera mootummaa amma Abiyyi aangorra itti dhufeetu beeka. Ganna 27 Abiyyi ijoollummaan ka'ee yeroo TPLF tajaajilu heera kana barachaa guddate. Heera amma Itoophiyaan qabdu. Biyyi Itoophiyaa biyya saba daneessaatii, biyya ummatoota hedduutii kan jiru heerri jiru. San qofaa miti. Empire uumaa isaatiin biyya ummatoota hedduu humnaa walitti qabe jechuudha. Ummanni Oromoo ummata of danda'e. Ummata Afrikaa keessaa guddaa kan keessaa tokko ummata Oromooti. Oromoon ummata tokko. Tigraay ummata tokko. Sidaamaan ummata tokko. Walaayittaa ummata tokko. Somaaleen Itoophiyaan biyya ummatoota hedduu kanaati malee yoo taatu biyya ummata tokko jedhamu miti. Maali ummata tokko jechuun bara ummata tokko jechuuf amanu aadaa tokko qabu, seenaa tokko qabu, afaan tokko qabu, yaadannoo jireenya isaanii wal fakkaatu tokko qabantu ummata tokko jedhama. Ummanni akkanaa Itoophiyaa keessa hedduu, empire Itoophiyaa keessa hedduudha. Amma Abiyyi namni of gaafachuu qaba. Maaliif Itoophiyaan biyya saboota hedduutii miti, biyya saba tokkooti nuti nama tokko ummata tokko wanni jeef empirummaa Itoophiyaa durii Haile Sillaaseen faan deemsaa sanitti deebuu isaati. Isaan ummata tokko gaafa jedhan ummata afaan Amaaraa dubbatu, aadaa Amaaraa tiyya ji'u, seenaa Amaaraa tiyya ji'u sani. Itoophiyaa jechuun isaan sinoonimidha. Itoophiyaa fi Amaarri tokkuma. Akka Walalliin Makoonnin dhugatti katabetti Itoophiyaan maaskuma uffatte malee Amaarumaa je. Fuulumatti haguuggatte malee maqaa Itoophiyaa jiru. Itoophiyaan qabiyyeen Itoophiyaa jedhamtu. The content Amaara. So yeroo Abiyyi akkas jiru ummanni kana hubachuu qaba. Tokko isin Itoophiyaa miti jeen baga nuun jeen nuti miti jechuu dandeenya. Nuti Oromoodha. Oromoo taaneet yoo bulle ummata biraa wajjin bulla malee Oromummaa keenya gannee, Oromummaa keenya waakkannee ummatoota biraa wajjin hin bullu. Abiyyaadha kanuun jiru Oromoo ta'uu keessanii fi maalummaa Oromoo irraanfadhaati Itoophiyaa ta'a. Sun jechuun Amaara ta'a jechuun hiikaa biraan qabu. Hiikaa biraan qabu. Jechi isaa kun maal naa ibsee dhugoomsee waanuma nuti qaata hubanne gaafa Minilik boollaa baasee siidaatti ijaaru akka inni kanaaf deemu hubanne. Gaafas Abiyyi akka diina Oromoo ta'e ifa ta'e. Gaafa Haile Sillaasee boollaa baasee siidaatti ijaaru ifa godhe. Arra sarragaa bahe in public dirree baheet nuti ummatootaa miti ummata tokko je nuti ummatoota. Itoophiyaan biyya sabdaneessaati. Biyya afaan hedduun keessa jiru. Biyya aadaan hedduun keessa jiru. Biyya ummata seenaa of danda'e qaban. Kan ammoo empire Itoophiyaa humnaan cabsee ofitti maka keessa jiru. Gaafiin tun ammallee hiikamu. Ufirraanfadhaan jechuun hiikaa tanaaf hin ta'u. Gaafiin empirummaa kun hiikamtu. Yookiin ummatoonni humnaan cabanii empiratti makan kun cabsaa dhuunfaa empirummaa kana keessaa bahanii gaafa mootummaa isaanii labsatan dhaabbatan mirga qabu kana gochuudhaafis yookiin mootummaa ofii qabaachaa fedhii wajjinuudhaaf haala yoo anjeffatan dubbiin tun hiikamti. Yoo haalonni lamaan kun hin guutamin empire kun jiraachuuf hin deemu. Itoophiyaanis Abiyyi faan hawwaniidhaaf biyya ummata tokko nuti ummata tokko bakka jedhan abadan hin taatu. Ganna 150 ijibbaatanii bar yaada fashale kan nama ajaa'ibonni kun yaada fashale haaraallee sila qabaatanii gaariidha yaada haaraallee
وقتها قبلت إدامة مدمر مكنس ملتبلاي نامن سمون دبده سونيس just بلاش بسونيسي أمة بلا أنن جرجو وفي بون آدا وفي سينا وفي قبي وفي قبو ربم سيساني كبيرا قلت أبدا هندندم يادا فشل أبي فان يادا فشل يادا كاتا سينان توفي أما حارة فكيسي دريبين بغنو تيمي واني بغجو مرس فكات رسا متي دريبهانيت إمباير إثيوبيا كمالوما إسا سينا إسا أفان إسا أمارته ديبي سوف ديمنا فيلمانك كأمة أورمو سرنا كولوني كان كيسة تبولورا كابسو فنينسيني وريغمني أبابي يتينيا تاولا كابساو كابنا يجو هيكان دبين أبي يكتس غير براتنا مسلال نما يادوما سيرا كبجو مكا كيسة كامنا ميتشكو أكا سيرا كان بلسو دي مني بينا سيرا ما لفجرو كا لفجرو كا فيدريشن لفكاو كمو نرجهري مرتفعنا أمتو تبيرا هم بكاني موتما في جرش دندان بيكو كنا بلسو كديمن نبين جش إني أما إثيوبيا كيسا كجر أمة مريم أمتو تام تيجسون أجندا سان دري باسي درسينوين سيرا مدي كونن جي مالف سفكات سيرا إني إرتد أبتيتو كونستيوشني بيجاتو كسجا akka seera san faallessaa jiru waan wadanatti fakkaatu. Kakoon isaa gaafa san lafa je'ee mataa qabatee alaabaa ofitti qabatee yaadatta gaafa kakatu heera kana kabachiisuuf tiksuuf jee kakata. Kakuu sanil waa hedduu ganee kakuu sanillee ganee jechuudha. Namni waa hedduu ganee wanni inni hin ganin takka inni amma itti kakatee jiru Impayarummaa Itoophiyaa deebisu san namichi kun illuuzinii maali illuuzin la nama dirree bahee hime namni qalbifanne malee anjoollummaa kiyyarraa ka'e aayyoon tiyya harmeen tiyya nugusa taatanaan jette abjuma saniin hordofaa as gahee je paarlaamaa irratti dubbata abjuu san hundatti himaan ture nuusan taaje'eetii inni ammallee san hordofa eenyu argate maamila yaada san deeggaru warra amaaraa keessaa argate amaaraatu ati nugusa nuu ta'e addunyaan alaa beekte deemsi isaanii kun garasii jechuudha san hordofa malee gaafii dadhamtuu impaayera Itoophiyaa kanatti furmaata godhaa yaada jiru qabu gaafa haramaayaa dhaqee ummata dubbise nan yaadadha harar muharamaa ummata dubbise namni tokko ummata keessaa ol dhaabbatee dubbachuu qaban kana si'ati waanuma harmeen teessi san jala deemaa jirtaa yeessan dhugaasi fakkaatee jeen abin waan jaadattu seesin maali darree je abjuu isaa san maaliif ana mootii nan goone namichi kun Oromoon abiyyii fi abbaa fedhee kabirallee mootumsuudhaaf hin qabsoof Oromoon mirga abbaa biyyaa isaa deeffatee sirna demokraasii isaa ka dur qabu sirna kan dhaabbate mootummaa demokraatawaa ijaarachuuf malee ka ofiif filee ofiif buus ijaarachuuf malee abiyyi mootumsuudhaaf hin qabsoof abadan. Ka isa mootumsuu barbaadanii isa gorsan kunoo bira jiru naftanyaan amaaraa yoo naftanyaas isaan sun deebi'uun mootummaan deebi'uun abiyyilleen nugusa ta'uun olaantummaa isa yaadattu kaffitaa laayilan jedhan ol kaanee jedhan achirraa isin buunuu jedhan sandeeffatu deemu. Eessa nu geessa kun abjuu isaanii fashalseet gara diigamsa biyyattii tanaatuu geessaa akkattiin arga dubbitan. Hedduu galatoomaa dhumne Dr. Bayyaan meegaa fi hafuun qabuun jedhee kaasu tokkotu jira ishee naa deebisaa. Filmaati biyyaalessaa marsaa ja'affaan kunoo akkam yeroo baay'ee darbeera hamma immoo biyyattiin jeequmsa keessa jirti. Yeroo ammaa kanatti filmaati kunis immoo ta'ee filmaati gaa silas piippiin ofuma dorgoma malee dhaabonni gurguddaan silaatii filmaata kana keessatti iddoo qaban hin jiran ari'eera.
ofii isaaniitiif dhiyaachuuf deemu. Filmaata kana godhanii immoo deebisanii immoo filamanii nagaan argamee biyyi kun nagaa waaraadhaan jiraachuu dandeessi. Galatoomi gammachiis. Filmaanni ammatti deeman kun akkuma tu gaafa keessatti tuqxee odoon tahin filmaata fashale. Gaafa tahellee filmaata fashalaa tahaa jechuudha. Maal jechuu kiyya? Har'a filmaanni ta'uuf deemu kun beekamaadha. Filmaata haqaatii miti. Filmaata dorgommiin keessa jiruu miti. Keessattuu filmaata uummanni gurguddaan biyya sanii lama keessaa moggeeffaman. Uummanni Oromoo jaarmota siyaasaa isaan bakka bu'u dantaa uummata Oromoo tarkaanfachiisan. Akka adda bilisummaa Oromoo, akka Koongireesii Federaalaa Oromoo, paartii dargaggeessaa Oromoo Alliance jaarmayoota mirga Oromootii fi fedhii Oromootiif dhaabbatan hunda hooggantoota hidhatti galchaniiti boordii filmaataa isaan dhuunfataniin gariin akka keessaa bahu godhamee filmaata Oromoon filmaata keessaa hin qabne jechuudha filmaanni. Oromoon biyya san keessaa gara walakkaatti dhiyaata. Ummata guddaa. Ummata bakka bu'aa inni jaalatu filachuu barbaadu akka filanne godhamee jechuudha. PP'n kophaa ofii dorgomti. Kophaa ofii filmaataa miti sun. Tigraay guutuutti filmaata kana keessa hin jiru. So filmaata kana keessa bakki itti dorgommiin jiruu fi paartiileen hedduun dhaabbatoonni itti dorgoman biyyuma Amaaraa mootummaa Amaaraa jedhamu keessa. Hiikam naannoo kibbaa keessa bakka ta'uu ni mala. So Oromoodhaaf filmaanni kun akka Oromoon laaluu qabutti akka yaadutti filmaata qaata odoon tahin fashalee jechuudha. Tokkoffaa filmaanni fashale kun mootummaa fudhatamiinsa ummataa qabu maddisiisuu hin danda'u. Legitimeesii mootummaa legitimate ta'e kan fudhatama ummataa qabu hin maddisiisu. Mootummaa fudhatama addunyaallee qabu hin fidu. Addunyaan alaa qaata hubattee har'a filmaata kanatti deemu filmaata hir'uu ta'e kana. Filmaata hir'uu ta'e akka filmaata dhugaa hin taane beekame kanatti deemurra karaan filatamaan marii hunda ammate godhanii haala fuuldura biyyattii irratti walii galteen ummatoota hundaa tahee sanbooda filmaata godhuutu sirriidha jedhanii mootummaa kana gorsaa jiran. Mootummaan Abiyyi faan ni diidan. Maaliif? Ammallee laala dubbitan. Ummanni filmaata dhabee moggeeffame kun moggaa'us is okay jechaa jiran. Ummanni Tigraay filmaata kana keessaa hirmaatuu dhabus is okay because Itoophiyaan dhugaa filmaata keessa jirti. Amaarri filmaata keessa jira jechaa deemaa jiran. Yoo mootummaan humna kanaan filame dhaabbate akka isaanitti mootummaa Itoophiyaa dhaabbate. Legitimeesii qabaa jedhaniiti yaadu. Sanbooda ummatoota biraa wajjin walii galtee gochuudhaaf marii hunda ammate goonaa jedha. Faranjiin akkana jetti. A cart before the horse jedha. Fardaaniin gulfa yoo jette waan gartee kaartii farda harkisan dura keessee fardaan deemin jettu. Dura fardi aanuu qabaa jechuudha. Maal jechuu kiyya? Filmaatatti deemuu dura hegereen biyya tanaa maal tahaa kajuurratti ummanni biyya tana keessa jiru stakeholders achi keessaa dantaa qabu hundi waliigaltee haasa'ee waliigaltee irra ga'uu qaba. Mootummaan hunda keenyaa katee kajaaramu kun mootummaa akkam ta'uu qaba. On the nature of the Ethiopian state waliigaltee ta'uu qaba. Sirni heeraa walaba ta'e akkamitti ijaaramaa irratti waliigalteen jiraachuu qaba.
sirni bulchiinsa filmaataa electoral board walaba ta'e akkamitti ijaaramat kun hundi waliigalteen dhimmoota fardii kanarratti hin jiru. Odoo waliigalteen dhimmoota kanarratti hin jiraatiin filmaata gochuu jechuun jeequmsa daraniitiif qophaa'uu jechuudha. Abiyyi Faan filmaanni isaan qopheessaa jiranii barbaadan filmaatuma isaan qofti itti moohan malee filmaata dhugaa uummanni biyyaa keessaa hirmaatee bakka bu'aa ofii filatee demokraasii fiduu miti. Jalqabumarra yaadatta gaafa koronaa vaayirasii dhufu waan ajaa'iba diraamaa ajaa'ibaa tolchanii odoo nam tokkollee bisa keessa fayyaan dhabiin koronaa vaayirasii hin qabamin filmaata indefinitely yeroo hin beekamneef dabarsan. Amma eega namoota isaan nu wajjin ni dorgoman isaan moo hundan hidhatti guuran booda akka Joohar akka Baqqalaa Garbaa warra hooggantoota ABO hedduu hidhatti guuran booda dirree siyaasaa keessa eega baasan booda filmaata dorgommii hin qabne deemu jechuudha. Filmaanni kun nan gabaabsaa filmaata haqaatii miti filmaata mootummaa fudhatama qabu fiduu miti daranuu jeequmsa siyaasaa biyyatti hammeessa malee filmaata dhugaatii. Namichi Ameerikaa tokko senaatarri Ameerikaa tokko jecha gaariin waan deemaa jiru dubbate. Wanni filmaanni Itoophiyaa barbaachisu filmaata nugusa koroneeti nugusoomsu nama nugusoomsu don ta'in filmaata ummata olaantummaa ummata aangessu democratic free fair competitive filmaata akkasii ta'uu qabaa jedhu dhugaadha. Jechuun filmaan nama deemu kun filmaata Abiyyi mootomsuudhaaf deemu filmaata abbaa irrummaa Abiyyi jabeessuudhaaf deemu ka jeequmsa siyaasaa immoo daranuu hammeessu akkatti ilaala. Jarri kun filmaata akkanarraa deebi'an hin fakkaatu gaaga'umsa filmaanni kun fidu itti mul'ataan jiru. Waggaa kanaaf jeequmsoota hedduu biyya san akkatti ifee gamaa gamanaa ifee jiru waggaa agarte ammallee jeequmsi dabalaa fiduuf yoo ta'e malee filmaata haqaa hin ta'u filmaata demokraasii fiduu miti tasgabbii fiduu miti akkatti ilaala. Kanarraa deebi'uu danda'u yoo irraa deebi'an gaarii waan deebi'an natti hin fakkaatu immoo. Hedduu galatoomaa Dr. Bayyaan fixanneerraa akkuma isin jettan iyyuu mootummaan tokko kan inni filamu yoo gaarii hojjetaa jiraate ummatichaaf gaarii hojjeteedha. Amma biyyattii keessatti seerri hin jiru. Manni murtii yoo nama gadhiisee mootummaan kun akka shiftaa deemeetu ukkaamsaa dhaabota waliigalteedhaan biyyichatti galanii biyyicha dimokiraasessina jedhan kunoo hidhaa jira. Biiroo isaanii cufee fixeera keessaayyuu dhiyeenya kana akka shiftaatti halkan biiroo mana hayyuu duree seenanii hayyuu duree abaa'u seenanii waan weerara guddaa irratti hojjetanii mee dhuma irratti waa'ee hayyuu duree kun maalirra jira? Lammaffaa immoo wanti akkamitti namni nama seeraan hin bulle seera hin beekne tokko filata nama manni murtii gadhiise deemee ukkaamsu akkamitti filata? Kana naa jedhaati dhaamsa keessa dhumaa dhaammaddaa galatooma. Well, seeraan bulmaan hin jiru Itoophiyaa keessa obboleessa keenya. Durullee hin turre amma immoo caalaayyuu yaadummaan seeraan bulmaataa dhabamee jira. Kabajaan seeraan bulmaanni murtii mana heeraa kabajuu dabalata. Akka wanni mana heeraa hin jirre kan nama agarsiisu seeraan bulmaan hin jirre nama agarsiisu. Akkuma tu jettee hooggantoonni ABO hedduun manni heeraa gadhiisaa himannaa irra dhiyaataa jiru himannaa dharaati. Yakka tokkollee hin hojjanne hoggaa manni heeraa namoota kana badiin qabdanii isin bilisaa hidhaa bahuu qaban jedhee murteesse waraanni mootummaa balbala hidhaa dura dhaabbateet ukkaamsee mana hidhaan beekamnetti gammoojjitti geessee. So waliigalatti wanni deemaa jiru heeraan bulmaata laalchisee jeequmsa hamaa keessa jirti jettiin sun. Dhimmoota jeequmsa garsiisa tokko san seeraan bulmaata dhabu.
wanni haji duree aaba'oo daawud ibsarratti ta'es kanuma. Akka hidhaa keessa jira. Badii tokkollee uduratti himatin. Yakka takkallee uduu hojjetin. Under house arrest jira jechuudha. So waliigalatti ani obboleessa kiyyaa haalli jiru akkana fakkaata. An dhugaa dubbachuudhaaf waa'ee seeraa bulmaataa fi mootummaa Itoophiyaa dubbachuun baay'ee na jibbisiisa. Maaliif waa waliin fakkaanne. Mootummaa Itoophiyaa anaatema opposite yaada heeraan bulmaataatiif faallaa. Kammaa kun ammoo darani. Gaafa nan guddadhu dhugaa dubbachuudhaaf gaafa mootummaa Haayile Sillaasee dhaasanii hedduu fakkeessan heeraan bulmaataa fi aadaa heeraan bulmaataa. Even filmaanni gaafa mootummaa Haayile Sillaasee ta'essutti haa ture sun kagartee gita ta'ee murtaa'eef bira kennu ta'ullee kasan booda ta'e hundarra wayyaadha. Gaafa san yaada hadaraa higgii jedhamu tokko jira. Namni hundi ni kabaja ture gaafa san. So gaafa sun heeraan bulmaan jiru san booda dhufan ammoo daran amma gaafa Abiyyi immoo waan takkaadhaa ta'ee beene tahaa jira. Wayyaaniin akka Abiyyifaan godhan kanan goone seeraan bulmaata laalchisee. Dhabamiinsa seeraan bulmaata guddaatu jira. So maaltu nuu mala dhugaa dubbachuudhaaf akka intalli keenya ammaa kun agarsiisutti karaan sila nagayaan gaaga'ama guddaa odoon fidin namarratti lubbuu namarratti qabeenya irratti gaaga'ama guddaa odoon fidin karaan nagayaan rakkoon siyaasaa itti furamtu ni jira. Rakkoo siyaasaati. Warri aangorra jiru qixxummaa ummataa didu. Kabajaa mirga namoomaa ummataa didu. Mirgoota namoomaa faallessuu dhiitu irratti bobba'an. Amma mirga namoomaa qofaa miti immoo yakka waraanallee oduu seenan jechuudha. Odoo karaan nagaa jiru. Karaan nagaa ni jira. Karaan nagaa ka jiraatu yoo jarri kun dhugumatti itti mul'ate. Waaqayyoon qarooma san kenneef amma silaa waa hunda dhaabanii gaaga'amiinsa irra hamaa hambisuudhaaf waa hunda dhaabanii gara marii warra biyya san keessaa qooda qabuu hundatti marii hunda ammatatti seenudha. Karaan salphaan gaaga'ama hunda hambisu. Gaaga'ama lubbuu namaa qabeenya biyyattii hambisu. Karaa nagayaati. Ni jira karaan sun. Hanga ammatti karaan sun wanni filmaanni kun didameef mootummaa dida. Abiyyiifaa dida. Abiyyiif warra isa gorsuu dida. Wanni didaniif maaliif? Nagayaan barbaadan cunqursanii aangoo san harkatti tolfatanii saamicha biyyaa fi namaa itti fufuuf. Yoo kana godhan yoo marii addunyaan hundi mootummaa kanaaf akka furmaatti dhiyeessitu gochuudhaaf yoo qophii argatan karaan nagaa san kana gochuuf ammoo waan amma kana nagaa dhoowwaan kana hunda kaasuu qaban. Hidhamtoota siyaasaa mana hidhaa guutan kan hunda gallakkisuu qaban. Shororkeessaa jedhanii jaaramoota siyaasaa keessaa baasuudhaaf labsii baasan kana shaaruu qaban. By the way, shororkeessaan eenyu har'a Itoophiyaa keessatti mootummaadha. Ragaan kiyya eenyu Abiyyi Ahmaddu nuutu shororkeessaa turee jedhee paarlaamaa dura dubbatee waa'ee ganna 27 mootummaa isaanii san ragaa bahe. Ragaa exhibit number 1 ragaan kiyya shororkeessaan ammaa mootummaa Itoophiyaa jechuudhaaf jecha Abiyyi Ahmad. Abiyyi Ahmad aangoo qabate booda immoo shororkeessummaa mootummaa Itoophiyaa san itti hammeesse malee waan fooyyessin qabu. Shororkeessaan ammatti Abiyyi Ahmad fi mootummaa inni hogganu malee jaarmoota siyaasaa inni shororkeessaa jedhamade kanaa miti. Namoota shororkeessaa jedhanii hidhu kanaa miti. Shororkeessaan isa.
isaa fi waraana isaa gorstoota isaati. So karaan nagaa gaafa kanarraa deebi'an nageenyi jiran karaan nagaa mariin tahee hegeree biyyattii irratti waliigalteen tahee mootummaa hunda ammate ka ofiin of bulchuu qoodammoo hirmaannaa ummata hunda gitu mootummaa keessa qabaatan irratti waliigalu not minority rule majority rule gaafatti waliigalame gaafa ofiin of bulchuuf abbaan biyyummaa ummatoota Itoophiyaa keessa jiran kanaaf hundaaf Oromoofis hundaafis dhugoome nageenyi dhufa jechuudha. Warri aangoo jiru kanaaf gaafa qophaayan nagaa kanarraa baqatuun namarra hin jiru. Qophii akkanaa qabaachuun isaanii hin mul'atu. Haala akkanaa kana keessatti akkuma reefu jedhetti filmaanni jiru qabsoo finiinsuu qofa. Qabsoo bilisummaa finiinsuu qofa. Dhaggeeffattoonni keenya uummanni Oromoo akka reefu haasaa jedhu dubbadhetti qabsoo keenya finiinsuudhaaf haalli anjaan akka amma jiru takkaa mul'atee hin beeku seenaa qabsoo keenya keessatti. Kanaaf karaa hundaan yeroo itti qabsoo finiinsan amma qeerroon Oromoo qarreen Oromoo mootummaa cunqursaa wareegama guddaa kafaluudhaan fonqolchite. Mootummaa cunqursaa lammaffaa ammaa kanas ihaaddatu EPRDF number 2 ta'e kana fonqolchuudhaaf tokkummaan dhaabbachuu qaba. Kabajaan mirga namoomaa kabajaan namoomaa gaafii kana gaafataa jechuudha. Kanaaf hamma haalli sun uumamatti ka qabnu qabsoo finiinsuudha. Haalonni amma jiran hundi kan agarsiisan Empire Itoophiyaa jijjiiramu demokraatomu biyya qixxummaa ta'u didee jira. Addunyaa keessatti empire akka Itoophiyaadhaa jijjiiramee jiraate hin jiru. Empireonni hundi ni diigaman. Diigamanii biyyoonni hedduun empire keessaa bahanii dhaabbatan. Fagoon deemina Yugoslavia dhiyoo tanaa mootummaa jaha keessaa bahe. Russian Empire dhiyeenya kanaa mootummaa hedduutu keessaa bahe yookaan empire diigamu. Sanduraas British Empire, the Ottoman kun hundi diigamanii mootummaan hedduun mootummoonni amma beenu kun dhibba meeqa ta'e kun hundi diigamiinsa empire keessaa dhalatan. Mootummaan Itoophiyaa empire addallee ta'u achi dhaabbate meetarii jijjiirree biyya keenya hunda keenyaa goonaa ka jiru ijibbaanni godhame. Uummanni bilisummaa hoo fuuldura deemaa jijjiirraa barbaadaa warri empire ijaare immoo of dura deemsuu barbaada. Kanaaf filmaanni warri empire kan aangoo empire qabu kun gara empire kana diigumsaatti geessaa jira. Haa diigamu. Jireenya empirummaatti wanni wareegamnuuf hin jiru. Bilisummaa keenyaaf wareegamna. Eega empire diigame booda ummatoonni empire kana keessa jiran kan dantaa waloo hojii qabna jedhan sirra itti wajjin bulan dhaabbachuun mirga isaaniiti. Sabni akka Oromoo saba guddaa ta'e kun itti gaafatama ni qaba. Ummatoota xixiqqaa, saboota xixiqqaa tarii Oromoo wajjin mootummaa dhaabbatu barbaadan wajjin dhaabbachuu mirga isaanillee guututti kabajuun itti gaafatamummaa Oromooti. Kana eegan jeenja dhaamsi keenya kadhumaa gammachiis keenya Oromoo haala anjaa jira. Haalli anjaan kun akka nun dabarre dhimma itti baanee bilisummaa keenyaaf isa dhumaatiif haa qabsoofnu. Akka yeroo kana dhimma itti ba'u yoo hanqanne immoo tarii gaabbii dhufaa. Carraa yeroo fidde kanatti dhimma baanee abbaa biyyummaa keenya mirkaneessuudhaaf Oromiyaa keenya dhuunfachuudhaaf mootummaa keenya mootummaa Oromoo dhaabbachuudhaaf ka Oromoof dhaabbate ka dantaa Oromoo tiksu kan nagaa Oromoo tiksu Oromoo ajjeesuu miti ka Oromoo hidhuu miti ka Oromoo saamuu miti ka Oromoo duratti itti gaafatamu ka Oromoon yeroo fide filatu yeroo fide buusu dhaabbachuu qabna.
waraana ummata Oromoo shororkeessuu miti. Waraana nagaa Oromoo tiksu. Jaarannaa. Yookiin ka jiru akka waraana akkanaa waraana Oromoo ta'u gochuun dirqama keenya. Mootummaan ka ummataan jiraatu ummata saamoton ta'in ka ummata tajaajilu akka ta'u mootummaa akkasii barbaanna. Dandeettiidhaan ogummaa qabuun namni hojjetee akka mootummaa tajaajilu ummata tajaajilu. Sirna dhugaa san jaarannaa, sirna haqaa san dimokiraasii jaarannaa, hiree gaarii dhufaa jira, hiree sanatti dhimma haa baanuun ja'a. Galatoon obboleessa Jawaanna Afeertire madara deebi'ee gaafilee ati kaafii deebisee nutti fakkaata. Tole hedduu galatoomaa Dr. Bayyaan gaaffilee hedduu dubbii gurguddaa kaastanii daawwattoota walabummaa News Network kan daawwachaa turtan qophii keenya haala yeroo irratti Dr. Bayyaan Asoobaa waliin hayyuu seeraa waliin kan goonedha. Dr. Bayyaan Asoobaa yeroo keessan bareedaa fudhatanii marii bareedaa akkasii kana dhuftanii walabummaa News Network irratti nuu kennuu keessanii fi jiraadhaa fayyaa ta'aa galanni keessan bilisummaa haa ta'uu jedha. Galatoomii obboleessa Gammachiis atis galatoomii madara deebi'anii walabummaa News Network waan na afeertaniif hedduu galatoomaa ja'a jabaadhaa. Nagaan jiraadhaa. Tole fayyaa ta'aa. Tole fayyaa ta'aa galatoomaa. Tole.
bilisummaaf nama raachaa.